بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن دعوتوتن كي يبقى جراتن الحمد لله رب العالمين نبران الليل نجيا. هرا فيديو براتي سردي به إن نس فيديوتي ماسكي فولا جتشورا. فولا وان غوغراتو مي أطرعو نظيفة قولو نمدي ميسا لينجن ولين صبنو رب ما تنمدي ميسا. akka sanitti gogaadhuma ati qabdu kana si laaffisee ala sallasee waan irra qoshaashaa irra jiru sirraa kaasee xabaan sirrii fayyadamuu qabna jechuudha. Armarratti yeroo tokkoof yeroo lama qofaa fayyadamnee faayidaan qabu waliin jechuu hin dandeenyu. Obsaan faayidaa isaa irra qaqqabachuudha. Hojiirra oolchuu qabna jechuudha dhibbaan dhibbatti. Kottaa waliin daawwannaa sinin jedha. Guyyuu yoo godhamellee rakkoo takka nama fiduun qabu. Guyyuu yeroo illee hin qabnu yookaan immoo yaani nama xaffasha minaamin yoo jettanillee ala qallee gadi qabnee torbanitti guyyaan 3 haga guyyaan 4 yoo godhannu guyyaa takka ollee guyyaa takka yoo godhannu hedduu gaariidha. Akkuma nuyi garaatti nyaata barbaannu rifeensi keenyallee nyaata barbaada, gogaan fuula keenyaa qaama keenyallee waa barbaada jechuun nyaata barbaada. Sirriitti of gatuu hin qabnu jechuudha. Kottaa gara viidiyoo maal nu barbaachisa seetanii kuni kurkum yookaan hurdii jechuu hurdii hindiin fayyadaman sanii hurdii kanaa kan aladdaa akkamii dhufe bitachuu hin wayyu maalifiin kimaawii qabaachuu hin dhabu jechuudha. Waan adda addaa wajjin daakan waan ta'eef akka mana keenya keessatti ofii daakachuu qabna. Axxaarii kana bitachuu qabna jechuudha. Kana muknisaa kana khallaat keessan naqnee daakuu qabna jechuudha. Yeroo daaknee booda ani daakeessin deebi akka daqiiqaa nu jalaan dheeranne jechuudha. Kana tahee jechaadha eegan daakeen booda. Lammaffaa ruuza adii ani amma ruuza abukaas jechuudha. Ruuza mana nyaannu fayyadame jechuudha. Ruuza masrii feetanillee abukaas wadiimaa ayyee ruuz rakkoo takka hin qabu jechuudha. Dura sirrii dhiqnee qoshasha isaa egarraa baasnee booda goggoysuu qabna jechuudha. Ala isuun taane mana keessatti xoofariyyaa waan akkana banaa ta'e irratti aftanii sirrii eega goggooyin booda khallaaxin naqxanii daaktan jechuudha. Eega daaknee raannee akkana taha. Asitti immoo haliiba niidoodha jechuudha. Niidoo namuun beeytanii kun immoo daqiiqii qaama keenya addeessuudhaaf nu gargaara. Daqiiqa biraa osoo hin taane daqiiqa kuweetii adii kanuma mana nyaannu jechuudha. Kanuma inni waanuma xabi'iidha jechuudha. Waan nama fuulatti illee rakkina nama fidaa minaamin waan jennu waan irraa sodaannu takka illee hin qabnu. Ani illee akkuma keessanii waan arge dibachuu illee hin jaaladhu. Waan viitaaminii of keessaa qabanii fi waan xabi'ii ta'an garaan nyaachuu dandeenyu kan fayyadamnu jechuudha. Sadaffaa itti aansee kana damma jechuudha. Damma kanuma manaa qabdan jechuudha. Illee rakkoo takka hin qabu. Ruuzii akka agartan kana ruuzaan manatti hin daake jechuudha. Kanuma inni jechuudha. Amma karaa hojiitti deemnaa. Dhugoo nu barbaachisa jechuudha. Sun heddummaan xiqqoo warri hasaasiyyaa qabdan hasaasiyyaa namni qabu dhugoo fayyadamuu hin qabu jechuudha. Hin hooksisa waan ta'eef warri hin qabne dura harka kee irratti jarrabi jechuudha. Dhugoo harka kee irra cuufi harka kee kana asha'ii yookaan si nyaatuu fi si hooksisu ta'e fayyadamuu hin qabdu jechuudha. Wasafaat keenya kana keessaa baasuu qabda jechuudha. Dhugoon kun hafeef rakkoo hin qabu jechuudha. Warri immoo hasaasiyyaa hin qabne faayidaan isaa hedduu gaariidha. Dhugoon viitaamin Cdha baay'ee gaariidha. Addeenyaaf illee nama gargaara dhugaadha. Hin beektan jedhee yaada. Sin fayyada jechuudha warri hasaasiyyaa hin qabne. Kuni maawardii bishaan maawardii asittiin gizadheetiyanii. Kuni rashaash akka biifuuf jechuudha. Akkasitti fayyadama. Tallaajaa keessa kaa'atan akkana waan akkana bakka akkana keessa naqxaniiti tallaajaa kaa'atan jechuudha. Maawardii qaruuraa isaa keessaallee fixeen jira akka isin agarsiisne viidiyoo biraa keessatti inshallah isin agarsiisa. Maawardii namni hedduun hin beeka jedhee yaada. Amma karaa hojii deebine jechuudha. Yeruma tokko qofaa fayyadamna waan ta'eef hin heddummeessinu. Akkanatti nuusa fal'aanaa argitan
ruuza laallee akkasuma kanuma wal qixa ta'e fayyadamne jechuudha. Niidoo raallee akkanuma daqiiqaa raallee akkanuma fayyadamnaa jechuudha. dhugoo cuunfaadhuma xiqqoo qabaan warra hasaasiyyaan qabne jennee dubbanneerra. Damman itti dabalaa xiqqoo obsaa. Damma kana fakkaata warruma xiqqoo jechuudha. Akka walitti siniirraa qabu an zabaadii amma manaan qabuu fi zabaadii yoo qabaattan hedduu gaariidha. Yoo hin qabaanne akkana maawardii kanallee itti biiftan jechaadha. Akka sirriitti ajjanamuuf jechuu waan biraa sun ta'a. Maawardiin kun hedduullee urgaa nama axarra'aa nama hin lasalleedha. Mee jarrabaadha naaf himtan inshaallah. Sirriitti eegan laaqeen booda sinitti hin deebi'a xiqqoo. Kun akkanatti eegan sirriitti laaqeen booda sinitti deebi'e kana fakkaata. Kireemii ta'uu qaba. Bishaanillee yoo ta'u namarra yaa'a. Gaariin ta'u gogaan fuula keenyaa akka sirrii dhugu jechuudha. Akkanatti furdaa goggogaallee mihi qallaa bishaanillee namallee hin yaa'u hedduu toleera akkanatti. Amma kana fayyadamuudhaan dura maal godhuu qabna? Fuula keenya saamunaa fayyadamnuun sirrii fuula keenya dhiqachuu qabna. Fuula keenya egaa sirrii dhiqanneen booda miishafaa fuulaa yoo qabaatan yookaan manaadiiliin fagafagin fuula keenya suutaan haala lallaafaa ta'een suutaan bishaan san ofirraa goggoysuu qabna. Eega bishaan goggoysineen booda kaanee maaksi kana dibannaa jechuudha. Kana eega dibannee daqiiqaa 20, daqiiqaa 15, daqiiqaa 10 nus sa'a rakkoo takkaan qabu jechuudha. Daqiiqaa 30 waan agartan kana keessa wanni fuula namaa irratti yoo waa gaariin hojjenne waan badaa waan geessisu hin qabu jechuudha. Irraa amantiidhaan itti hojjetattan jechuu sodaa takka malee. Maaliifiin wahuma garaan nyaannu waan ta'eef wanni seedaliyyaadhaa waliif finnee fi waan adda addaatti makne wanni takka waan jireef waan sodaan nu qabnu jechuudha. Egaa yeroo saamunaadhaan fuula keenya dhiqannu bishaan xiqqoo ho'aa ta'e dhiqachuu qabna jechuudha. Bishaan qabbanaa osoo hin taane maaliifiin fuulli keenya basamaat uraan fuula keenyaa akka banamu jechuudha gogaa keenya. Yeroo banameen booda sirrii dhuge jechuudha waan amma fuula dibachuuf deemnu kana. Egaa dibannee raanneen booda daqiiqaa hamma ta'e san haguma yeroo qabdu san teessee jiru rakkoo takka hin qabu jechuudha. Yeroo dhiqannu ammas bishaan daafii ta'e bishaan qorraa yookaan daffaa osoo hin taane bishaan jiddu galeessa ta'een dhiqanneeti wagguu xumurruu bishaan qabbanaan dhiqachuu qabna jechuudha. Akka uraan silattii bishaan daffaa bishaan oowwaadhaan banne sun akka cufamu jechuudha. Basamaat fuula keenya akka nuun cufamu jechuudha. Dhiqannee ra'annee miishafaadhaan goggoysanne fuula keenya ammallee suutaan fagaffaguun hin ta'u gogaan keenya hassaas waan ta'eef nu jalaa ballazuu fi waan adda addaa fide jechuudha. Achi booda bishaan maawardii kana jechuudha. Bishaan maawardii kana fuula keenyatti biifne jechuudha. Ija xuruufallee fuula keenya biifnaa jechuudha. Inni maaliif nu gargaara? Lasallasuudhaaf nu gargaara. Basamaat fuula keenyaa kana cufuudhaan nu gargaara. Yoo bishaan kanallee hin qabaanne maal godhuu qabna? Taljii jechuudha. Taljii tallaajaa keessaa yeroo hunda dhabuu hin qabnu taljii kana riganna jechuudha fuula keenyatti. Yeroo taljii rignu basamaat fuula keenya uraan gogaan keenya kun qabu sirrii cufamaa baakteeriyaa adda addaa ittiin isheen ur'uu sossoodaa waan funyaan irraa fi mangaacillaa kanarra faa namarratti babaatu kan agartanii kunillee namatti hin dhufuu jechuudha. Inshaallah viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata akkasinitti tolu abdiin qabaa. Shamarran ta'e namni qaama ofii eeggachuu hin feene jira natti fakkaatu namoonni fedha. Video biraatiin haga walitti deebinutti nagayaan naa turaa sin jedha. Yoo isinitti tole subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa sin jedha. Yaada qabdanillee akka hadhaa waa'ee rifeensaarraa waan maadiyaat waan akka namishii fi waan adda addaa rakkina fuulli qabu rakkina rifeensi qabu goggogiinsa tahee dheerachuu didee waan adda addaa waan kanarraa saamunaa akkam fayyadamuu qabna kamtu nu gaariidha
shaamboo akkam fayyadamuu qabnaa akkam fayyadamuu qabnaa waan hunda rakkina kana hunda waan barbaadan naaf himuu hin dagatinaa isin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.